Jirra jirtu caqastoota sagalee tana har'a viidiyoo biraatiin deebi'ee dhufeera. Dhiironni yeroo jaalala keessatti yookiin immoo turtii jaalalaa keessatti wantoonni mooraalii isaaniif kennan yookiin immoo wantoonni isaan gammachiisuu danda'u maalidha isa jedhudha. As keessatti gaaffii dhuunfaas yookiin immoo akka ilaalcha keenyaattis ta'uu danda'a. Asirratti shamarran yeroo hedduu jaalallee isaaniitti yeroo dhiyaatan yookiin immoo hiriyaa jaalatan tokkotti yeroo dhiyaatan maaltu si gammachiisa, maal jaalatta, maal jibbita jedhanii yeroo itti gaafatan ni jira. Kana irratti immoo akka ofii keenya irratti dipendi ta'ee yookiin immoo ofirras dhaabadhee wayii immoo akka ilaalcha dhiirotaatti wantoota qabxiilee 4 isiniif lafa kaa'uun barbaada. Isinis immoo kana malis jiraachuu ni danda'a. Wanta jiraachuu malu keessaa qabxiilee jijjiiru koomentii jalatti barreessa. Egaa yeroo baay'ee dhiironni qabxiilee kana keessatti wantoota salphaa akka salphaatti ilaalamuu danda'an ni jira. Garuu wantoota ulfaata, wantoota bu'uura ta'anidha jedhamee wantoota itti yaadaman keessaa qabxiilee kana isiniif kaa'uu waan barbaadeeftu jira. Egaa turtiin keenya har'aa jaalala keessatti dhiirota maaltu isaan gammachiisa yookiin immoo maaltu nu gammachiisa isa jedhudha. Inni tokkoffaa irratti kan kaa'amuu qabu saatii keenya nama nu kabajudha yookiin immoo saatii isaanii namoota isaaniif kabajuu danda'udha. Kana yeroon jedhu turtii jaalalaa keessatti yookiin immoo jaalala waliin eegaltee yeroo hedduu saatiin itti wal argitu saatii kabajaa ta'uu qaba, saatii kabajamuu qaba. Kana keessatti har'as wal argina, borus wal argina, iftaanis wal argina yeroo jedhamutti dhiirri tokko nufuu danda'a. Maaliif saatii inni jedhetti malee saatii ati beellamtetti wal arguu barbaachisaa miti. Yeroo siif hin mijannetti naaf hin mijanne jettee beeksisuutu dirqama keeti malee yeroo baay'ee wal argina jettee ofii kee beellamuun gonkumaallee saatii hin barbaachifnedha. Inni kun wantoota isaan hin gammachiifne keessaa isa tokkodha jechuudha. Kana malees immoo yeroo isi beellamutti saatii ittiin turtii waliin dabarsitu keessatti saatii hin barbaada. Akkas jechuun kun ammas immoo saatii ati turtii waliin dabarsitu keessatti yeroo hundumaa wal argina yeroo siin jedhus immoo atis wal arguu qabda. Yeroo siin mijannetti garuu naan mijanne jechuu qabda. As keessatti maallaa yeroo waliin turtanitti saatii sana keessatti ati hin argamtu taanaan saatiin si barbaade sanatti yoo argamuu hin dandeenye ta'e jaalalli isaa hir'achaa dhufa jechuudha dhiirri tokko. Yeroo baay'ee shamarran tokko wantoonni hin gammachiifne waan baay'eetu jira. Yeroo dhiirri tokko beellamutti shamarran tokko yeroo bareedii isaanii irra jiranitti yeroo tokko yeroo dadhabbiin isaanii irra jirutti yeroo sana nuffii waan tokko irra jirutti shamarran dhiira sana faana wal arguu hin fedhan. Yeroo sana ifa ta'anii feerii ta'anii beeksisuun barbaachisaadha. Yoo kana hin taane ta'e saatii isaa kabajjee saatii inni si beellametti argamuun baay'ee barbaachisaadha. Yeroo argamtutti immoo fuula ifaadhaan argamuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kuni dhiirota keessa kan gammachiisu keessaa qabxiilee isa tokkodha jechaadha. Kanaaf waan akkasii irratti attention kennuu qabdu jechaadha shamarroonni. Inni lammaffaa irratti kan ilaaluu qabnu dhiirota kan baay'ee isaan gammachiisu, kan baay'ee mooraalii isaanii kaasu keessaa inni tokko hiriyaa dhiiraa kee tokko isa kabiraa wajjin wal fakkeessu yookiin immoo isa kabiraa wajjin wal dorgomsiisu, dhiira biraa wajjin wal dorgomsiisuun baay'ee barbaachisaa miti. Dhiironni kan jibban keessaa tokko isa kanadha. Inni nama cimaadha, inni nama akkasiiti, inni immoo nama bareedaadha, amalli isaa bareedaadha jettee hiriyaa kee jaallatte sana dhiira biraatiin wal fakkeessuun wayii immoo compare gochuun baay'ee barbaachisaa miti jechaadha. Dhiironni kan jibban keessaa qabxiilee inni bu'uuraa inni lammaffaan isa kana. Kana bichaa miti qabeenya isaallee maatii isaa fi beekumsa isaallee namoota biraan wal dorgomsiisuun baay'ee barbaachisaa miti. Maaliif mooraaliin nama sanaa yeroo gadi bu'u ati akka waan itti hin gammanne tokkotti waan of fudhatuuf. Kanaaf hiriyaa kee dhiiraa sun wayi hiriyaa kee jaallatte sana nama biraatiin wal dorgomsiisuu hin qabdu. Yoo dorgomsiista immoo inni akka caalee argamullee yoo caaluudhaa baatellee akka caalee argamu wayi deemmoo akka inni isa caalu wayi deemmoo akka inni nama biraa sana caalu itti himuu qabda. Yoo inni caaluudhaa baatellee. Kanaaf dhiironni yeroo baay'ee kan isaan jibban namoota biraa isaan yeroo wal dorgomsiistu yookiin immoo isa gadi buustee nama biraa sana nama ittiin dorgomsiistu sana yeroo ol kaastu dhiirri sun hin jaalatu jechaadha. Kanarraas of eeggannoon baay'ee barbaachisaadha jechaadha jaalala keessatti. Kana malees immoo akka abaluutti otoo hojjettee atis akka abaluu otoo gootee wayii immoo akka abaluutti otoo jiraattee jechuun jireenya keessatti baay'ee barbaachisaa miti. Isa kanarraas of eeggannoon baay'ee barbaachisaadha jechaadha. Inni sadaffaa irratti kanan jechuu barbaadu
dhiironni yeroo baay'ee sarpiraayizii jaalatu. Shamarroonni yeroo sarpiraayizii isaan gootu baay'ee itti gammadu. Sarpiraayizii gaa akkuma beekamu shamarroonnis illee hin jaalatu. Mordammoo dhiironni baay'ee jaalatu. Waan guddaadhaan otoo hin taane waan xiqqoodhaan sarpiraayizii godhamu ni jaalatu jechaadha. Kana irratti immoo yeroo baay'ee dhiironni wantoota bitamee kennamu sarpiraayizii wantoota bitamee kennamutti gammadu otoo hin taane wantoota godhamu tokkotti kan isaan gammadan. Yeroo baay'ee abbaan manaa utuu rafuu way hiriyyaan kee utuu rafuu ciree inni jaallatu way dammoo uffata inni jaallatu fuutee miicitee fi waan tokko qopheessitee sarpiraayiz yookiin immoo otoo inni sin argin mana isaa deemtee qophaa jiraachuu isaa argachee gootee boota sarpiraayiz yeroo gootu duubaan dhuftee yeroo bakka lafa inni hin beekne tokkotti yeroo sarpiraayiz isa gootu wantoota akkasii kana baay'ee dansiisa jedha. Baay'ee itti gammada jechaadha. Kana malees yeroo dhiirri tokko alarraa dhufu buna danfistee mana ho'istee uffata inni jaallatu uffattee qamisii gabaabaa uffattee qulqullina kee eeggattee sarpiraayizii akkasii fa'aa baay'ee itti kan inni jaallatu dhiirri wantoota bitamanii kennaman caalayyuu jechaadha. Inni arfaffaarratti kanan kaayee keessaa inni tokko dhiirota kan baay'ee isaan gammachiisu kan baay'ee isaanitti tolu keessaa inni bu'uurri namoota fuulduratti wal mormuu wayidamuu wal morkuu yookiin immoo wal caqacaqu. Inni kun dhiirota bichaa otoo hin taane shamarroota illee hin gammachiisu, nama kamiyyuu hin gammachiisu. Wanta dhoksaatti godhamuu danda'u tokko yookiin immoo wanta dhoksaatti dubbatamuu qabu tokko nama fuulduratti wal tacha'u way nama fuulduratti wal mormuu. Yeroo baay'ee dhiironni kan jibban keessaa yaada isaan kaasan tokko hin mormita taanaan dhiironni baay'ee jibbu. Yaadichi fudhatama haadha buyyuu yaadichi sirrii ta'uu haa baatuyyuu yeroo sanaaf cal jettee yeroo biraa yeroo raftanitti itti himu rakkoon kee akkasidha jettee itti himu. Yeroo hundumaa ati yaada isaa sana hin mormita taanaan dhiirri tokko yeroo hundumaa yaada isaa nama mormu dubara miti. Dhiiruma goddanyaa isaa yoo waan hin jaalanneef waan akkasitti waan hin gammanneef isa kanarraas of qusachuu. Yeroo baay'ee dhiironni ofii isaanii akka waan cimaa tokkotti of laaluu danda'u. Garuu namni guutuu ta'ee dhalate namni kamiyyuu hin jiru. Nama kamiyyuu hin jaalatta malee namni kamiyyuu nama guutuu ta'ee gama hundumaan nama jabaa ta'ee hin argattu. Kanaaf namni tokko immoo hanqina qabaachuu danda'a, hir'ina qabaachuu danda'a. Hir'ina isaa sana akkuma dandeessutti akkuma beektutti ittiin mormuu dhiiftee fudhachuu qabda. Gama dandeessiin immoo yaaltee sirreessuu qabda malee nama fuulduratti dhiirris dubarris yoo ta'e namoota fuulduratti kirikiriin wayidammoo dogoggora walitti himuun baay'ee barbaachisaa miti. Dhiironni kan jibban keessaa isa tokko akkasuma shamarroon illee ni jibbuu jechaadha. Kuni lamaaniif iyyuu hin ta'a jechaadha. Egaa dhaggeeffattoota keenya har'a qabadhee kanaan isiniif dhiyaadhe kanuma sabiskiraayibii gochuu hin dagatinaa.